ONN Oromiyaa Network. ONN Oromiyaa Network. ONN dhugaaf gammachisummaa. Qeerroon kan inni hundaa'e abbaa biyyummaa Oromiyaa. Oromoon akka diina isaarratti Oromoon guutuun akka diina isaarratti bobba'uu barbaada qeerroo bilisummaa. Tarkaanfota fudhatamani hunda kan fudhataa jiru humna ittisa uummataati. Qeerroon kana godhe qeerroon nama jeesse qeerroon qabeenya uummataa bakka akkasitti gube konkolaataa akkasitti gube inni jedhu toba. Qeerroowwan Oromiyaa keessa jiran leenjisuudhaan hojii ga'ee guddaa kan hin jedhamne kan hojjetaa ture hiriyoota isaatii fi Nafseesaa Maaruu Tasfaa'uun Camadaan ga'ee guddaa hojjeteetu akkuma wareegame jechuudha. Network bakkuma jirtan hundatti ashamaa isin jechaadha. Qophii keessummaa arraa jalatti hooggantoota qeerroo bilisummaa Oromoo biyya alaa qabannee isin dhihannee jirra. Isaan firoomsaadhaa fi tashoomeedha. Maqaa isaanii fi gahee hojii isaanii isaantu isin barsiisu. Dursa egaa sarara Skype irratti afeerraa Oromiyaa News Network isinii godha kana fudhattanii nu dhufuu keessaniif baga nagaa nu dhuftan isin. Isinis guddaa galatooma Oromiyaa News Network afeerraa nu gootaniifi. Shoomaa Diimeen jedhama. As Maryland biyya Amerikaa keessa jiraata. Gaheen hojii koo tumsa qeerroo idil addunyaa walitti qabaa boordiiti. Tole firoomsa. Galatoomaa maqaan koo Taadiyoos Abdiisaa jedhama. Ittaanaa qeerroo idil addunyaadha. An kanan jiraadhus Washington DC dha jechuudha. Obbo Tashoomaa Diimee gaati hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo biyya alaa damee gargaarsa isiidhaati jettee akkasuma Taadiyoos Abdiisaa gaa itti aanaa ta'uudhaan hojii biyya alaa keessatti gargaarsa qeerroo bilisummaa Oromootiif gaggeessaa jirtanii kun hojii bareedaadha. Amma gaa kallattiidhaan kanuma gaafeedhaatti seenu ta'a. Obbo Tashoomee mee isirraan eegala qeerroon bilisummaa Oromoo namuu akkuma daawwattoonni keenya irra caalaan ni beekanii akkuma namni hubatuuf qeerroon bilisummaa Oromoo yoom hundeeffame maaliif hundeeffame? Guddaa galatoomi gaaffii kana yeroo baay'ee akkasuma gaafatamnee deebisaa turre uummanni keenya ammas akka sirriitti hubatu waan barbaannuu fi irra deebinee ibsuun baay'ee jaalala guddaatiin simadha. Egaa seenaan bu'uureffamuu qeerroo bilisummaa seenaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabata. Adda bilisummaa Oromoo edda biyya keessa galeetii uummata haalaan gadi jabeessee Oromummaa isaa barsiisee eenyummaa isaatti akka boonu akka abbaa biyyummaa isaa falmatu gochaa ture. Qeerroon bilisummaa Oromoos warra yeroo sana dhalatee lafa jiru warra yeroo sana otoo dhalatiin immoo edda dhalatanii booda seenaa kana baratanirraa kan maddedha. Maddi isaa inni hundeen garuu sadaasa sagal bara 2005 hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fincila diddaa gabrummaa labsii taasisanii labsii sanatti aanee fincilootatu golee Oromiyaa mara keessatti deemsifamaa ture. Yeroo kanatti qeerroolee hedduu dhabne kan lubbuutiin wareegaman hin jiru kan harka diinaa bu'anii mana hidhaatti dararamanii lubbuun isaaniillee mana hidhaatti kan darbe jira. Kan biyyarraa baqatanii amma biyya ambaa keessa jiraatanii baay'eetu jiru. Achirraa jalqabe yeroo sanatti fincilumatu gaggeeffamaa ture. Diddaa gabrummaan nagahe jedhee uummanni akka didu labsiin darbe sanarra waamicha simatameetti galame.
adeemsa keessa inni yeroo sana namoota muraasaan gaggeeffamaa ture. Yuunivarsiitota, haayiskuulii, elementarii, qonnaan bulaa, daldaltoota hundumaa akka ga'u taasifame. Hojiin nama muraasaan jalqabe golee Oromiyaa uummata Oromoo mara akka ga'u godhama. Bara 2011 ji'a eebilaa keessa qeerroon bilisummaa akka jaarmiyaatti harka lafa jalaan akka hundeeffamu taasifame. 2011 osoo hin gahin dura dookumentota qophaa'aa turantu jiru. Dookumentonni kun seeratti bultumaatu jira. Seera naamusaatu jira. Caasaalee haalatti hundeeffamantu jira. Dabballeen akkaataa itti leenjifaman dookumenti gara 6-7tu qophaa'e. Dookumentonni kun qophaa'anii dookumentota baay'ee sadarkaa isaanii kan eegantu qophaa'e. Bara 2011 akka jaarmiyaatti qeerroon bilisummaa harka lafa jalaan akka hundaa'u taasifame. Harka lafa jalaan akka inni hundaa'u an taasifame sababa mataasaa qaba ture. Yoo ifatti filannoo boordii filannoo biyyoolessaa sanatti galmaamee yoo hundeeffame bu'aa maalii qaba miidhaa maalii qaba inni jedhamu qoratame. Jaarmiyooleen akkasitti galmaahanii hojii isaanii hojjetanii hangam bu'aa qabeessa ta'anii maaltu isaan irra ga'e inni jedhu qorannoon fudhatame. Yoo karaa gara biraa karaa hidhannootiin yoo hundeeffame wanni jedhu immoo qaamni durumaa qabee ijoollee kana bu'uuressuurraa jalqabee kan hundeesse qabsoo sana gaggeessaa jira waan ta'eef inni achi waan jiruufi harka lafa jalaan qeerroon bilisummaa akka hundaa'u taasifame jechuudha. Edda taasifameeti sochiileen ifatti mul'ataa jiranii mootummaa raasaa kan jiran. Dolega Taadiyoos Abdiisaa amma gara keessaniin dhufa hundeeffama amma jalla tashoomaan nutti ibsanii maaliif akka uumame maal akka hojjechaa jiru meeqa isin kana ibsanii nu laadhaa isinis. Haa ta'u galatooma baay'ee ulfaadha. Qeerroo bilisummaa Oromoo innoo jaal tashooman kan irraanfate tokkotu jira. Maybe uummanni Oromoo waa'ee Tasfaawwan Injiinar Tasfaawwan Camadaa namoonni hin beekne hin jiru jedheen amana. Kanaafuu inni kun immoo maqaan isaa kaafamuun barbaachisaadha jedheen amana. Injiinar Tasfaawwan Camadaa akkuma jaal tashooman kaasetti durumaa dursee ijoollee qeerroowwan Oromiyaa keessa jiran leenjisuudhaan hojii ga'ee guddaa kan hin jedhamne kan hojjetaa ture hiriyoota isaatii fi Nafseesaa Maaruu Tasfaawwan Camadaan ga'ee guddaa hojjeteetu wareegame jechuudha. Akkuma beektanitti mana hidhaa keessatti ajjeesanii inni kan hojjeteetu Keeniyaa deemeellee ijoollee Keeniyaa keessa jirtu leenjisuudhaan ijoollee Oromiyaa keessa walitti qabee qabsoo fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa guututti akka hojjetamu ijoolleen hiriyoota isaa dabalatee Tasfaawwan Camadaa keessa ture jechuudha. Sanaan booda inni illee erga qabame hiriyoota isaa wajjiniin erga qabame booda qarshii guddaatti kaffalteetu Keeniyaa keessatti qabame. Akkuma beekamu seenaa sana uummanni Oromoo hunduun beeka jedhee amana. Haa ta'u malee erga inni harka diina jalatti galee booda mana hidhaa keessatti erga naqanii booda maal haa ta'u jedhameetu oduma haasa'amaa jiruudha. Akkuma tashooman jedhe sanatti qeerroo bilisummaa Oromoo fincila diddaa gabrummaa akka gaggeessu dhoksaadhaanii Oromiyaa guututti hojii isaa eegalee jalqabe jechuudha. Booda ijoolleenis qabsoo fincila diddaa gabrummaa abbootiin keenya hojjetaa wareegamaa lubbuu isaaniillee kan kaffalan umurii isaaniillee irratti fixaa kan turan kanaaf waan ta'eef jedhanii dhibbaa dhibbatti qeerroon Oromiyaa keessa jirtu walii galameetuma gammachuudhaan simatan yaada kan ideoloojii kana jechuudha. Sanaan booda qeerroo bilisummaa Oromoo dhaabbatee maaliin haa baanu kan jedhu qeerroo bilisummaa Oromoo akka ta'u maqaan isaallee kanaan dura dhaga'ameellee kan hin beekne kanaan yoo deemne fincila diddaa gabrummaa sirriitti kaasuu dandeenya isa jedhamu walii galameetu qeerroo bilisummaa Oromoo maqaadhaan dhoksaadhaan hundeeffame jechuudha. Oromiyaa guutuu keessatti. Sanaan booda
2005 eegalee elekshinii suni hin beektu yaadattu ta'a uummanni Oromoos hin beeka 1997 Ethiopian calendar yookiin immoo 2005 wayyaaneen akkasitti guutumaa guututti qeerroo bilisummaa hojjete baay'ee ture dhoksaadhaan jechuudha. Tanaan booda maal godhamee ijoollee leenjisuudhaan Finfinnee keessatti illee namoota beekamoo ijoollee nationalist ta'anii akka keessa galanii qeerroo bilisummaa wajjiniin hojjetan taasifame jechuudha. Waan baay'eedhatu darbame rakkoon baay'eellee jira ijoolleen hidhamanii ijoolleen biyyaa ba'anii ijoolleen toorchi godhaman illee jiru ture. Waan kana hin baafnu jedhanii amma har'aatti ijoolleen mana hidhaa jiran illee jiru. Qaallittii keessa jechuudha. Kanaafuu qeerroo bilisummaa Oromoon 2005 eegalee ka'eetu amma har'aa ga'ee jechuudha. Booda maal ta'e maaliif hin guddifne waan kana qeerroo bilisummaa Oromoon seera qabaachuu qaba deemsa qabaachuu qaba jedhameetu yaadame maal godhamee 2005 I think 2012 raadiyoolee akka qabu websaayitillee akka kireetii godhamuu fi waa'ee diinagdeedhaan maallaqaan illee namoonni akka itti hirmaatan gochuudhaa fi karaa tokko luuccee akka dhufu godhame jechuudha. Websaayitii laalamuun danda'ama raadiyoon illee achiin ta'etu baname waan kanaan kan ka'e dhagaa suutaa waggoota baay'eetti ta'etu ijoolleen Oromiyaa keessa qubee jenereeshiniin kun waa'ee qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kana akka beekan qeerroo bilisummaa Oromoon dhalate jechuudha. Qubee jenereeshiniin akkuma beektan Oromiyaa kan beeku, seenaa Oromoo kan beeku, aadaa isaa kan beeku akka taasifamee deemamu godhameetu ijaarame jechuudha. Qubee jenereeshiniin kun more 100% accept godheetu waa'ee qeerroo bilisummaa gaggeessu kana fudhate jechuudha. Kanaani kan ka'eedhatu deemamee asiin gahamee jechuudha. Tole gabareeda. Obbo Tashoomee amma akkuma 2005 irraa hamma 2011tti sadarkaadhaan deemamaa ture. Yeroo dheeraa kana jidduutti bu'aa ba'iin qeerroon bilisummaa Oromoo keessa dabre maaliif maal fakkaata mee nuti tuqa? Baay'ee gaariidha. Waa takka dubbachuu barbaada. Jaal guutamaa hawaastu Waaqayyo nabseessaa hamaaru walgahii wayii irratti waa dubbate. Ajjeesanii du'uun waan salphaadhaa jedhe. Nuyis kan daggalagalle kanumaa fi ajjeesanii du'uun waan salphaadha. Garuu uummata ati duutuu fi sana siif hin du'aa jira jennee amansiisuutu yeroo nutti fedhatee jedhe. Kanaaf qeerroon bilisummaas edda gaafa fincila diddaa gabrummaa jalqabee uummata isaa barsiisuu irratti ani siifin qabsaa, ani siifin wareegamuuf qophaa'e of kenne jedhee of barsiisuu irratti yeroo fudhataa ture. Caasaa mootummaa keessatti caasaa ijaarrachuu, caasaa qotee bulaa keessatti ijaarrachuu, manneetii barnootaa yuunivarsiitota keessatti caasaa ijaarrachuun hammam tokko akka baay'ee cimaa ture seenaan keessa darbame gaaf tokko barreeffamee gadi ba'a. Namoonni caasaa keessatti ijaaruu dhaqanii otoo caasaa keessatti nama tokkollee ijaariin lubbuun isaanii darban illee jira. Diinaaf saaxilamanii jechuudha. Amma kanaatti warra of kennanii hojjetaa turan. Kanaaf bu'ii bahiin ture dhugaa sitti himuudhaaf sa'aatii kanatti waan sitti himuu danda'u miti. Keessumaan tureen illee reefu waggaa 4 deema eddan biyya kana dhufe achitti waamicha sana warra simatee keessa ture keessaa tokko waan ta'eef waan keessa darbinee waan baay'ee hadhaawaa garuu firiin isaa inni amma argaa jirru waan baay'ee mi'aawaadha. Firiin inni itti aanee dhufummoo waan baay'ee abdachiisaadha. Qeerroon feeziitiin kan inni hojii isaa hojjetaa ture. Feeziin inni jalqabaa uummata fincilaaf kakaasu, uummata bilisummaa akka barbaadu barsiisu, uummata gabrummaan bara dheeraa irra ture hadoocha kana lakki ati gabroomtee jirta.
kan si gabroomse immoo abalu jedhee barsiisuu irratti marsaa isa jalqabaa xumure. Kan si ajaa'ibu marsaan inni jalqabaa suni yerootti dafee dhume, yeroo karoorfame dursee dhume. Sababni isaas dhiibbaan uummata keenya irra ture daran hammaataa waan tureef uummanni durumaanuu keessa isaatti hadhaa'aa waan qabuufi dafee fincila keessa seene. Kanaaf isaa booda deebi'anii walitti deebi'aniiti godinaalee hundarra walitti dhufaniiti marii gaggeessanii sagantaa isaanii lammaffaaaf riivaayiz godhani. Feezii isa lammaffaatti seenuu qabna. Yeroo eeguu qabnu dhanii feezii isa lammaffaatti seenan. Waggaa tokkoof ji'a 4 oli interviyuu godhamee waanan dubbadhe amma deebi'ee naasa. Marsaa lammaffaa itti seenuuf yoggaa jedhanii marsaa lammaffaan waan qabatu lafa kaawwataniiti kan itti seenan. Innis tokko diinagdee mootummaa dadhabsiisuu, 2 caasaa mootummaa keessa seenanii ijaarsa ijaaranii diiguu, 3 karaa adda addaatiin cufuudhaani mootummaan loltuu ishee asiif achi deebistee akka uummata hin iraarsine dhiibbaa gochuu. Inni itti aanu namoota mootummaa sana wajjiniin walitti dhufeenya qabani yookiin immoo sheerii hoggantoota mootummaa wajjiniin qabani qabeenya isaanii irratti tarkaanfii fudhachuu bittaaf gurgurtaa irraa dhaabu inni jedhu lafa kaawwatanii. Kanaafi kan amma himamuu hin barbaachisne hedduu lafa kaawwataniiti marsaa lammaffaatti seenan. Har'a miti kana waggaa tokkoof ji'a 4 kana interviyuu taanee waan dubbanneen dubbataa jira. Yeroo sanaa jalqabaniitti itti seenanii jechuudha. Yoo milkoofne marsaa lammaffaa kanaan galma geenye yoo geenye waan hundumtuu raawwate. Yoo marsaa lammaffaan galma ga'uu dide immoo marsaa sadaffaan itti fufa. Marsaa sadaffaan maal akka ta'e yogguma sana ilaallaa jechuudha. Akkasitti deema. Keessumaa kaayyoon qeerroo bilisummaa ammas dhaqanii weebsaayitii irraa ilaaluu danda'u. Kaayyoon isaanii fincila gaggeessuu, diddaa gaggeessuu, civil resistance gaggeessuu, hiriira ba'uu miti. Hiriira ba'uun raawwateera. Hiriiraan jijjiiramni tokkollee akka dhufuu hin dandeenye jala muramee barameera. Kanaaf hiriira kan jedhamu hin jiru. Finciladha. Diduu no jechuu kanatti jiru ijoolleen. No ati na bituu hin qabdu. Ati gabrummaa jalatti na sukkumaa jirta malee waa tokko uummata koofis biyya Oromiyaatiifis waan buusaa jirtu hin jiru. Gadhiisi bakka kana. Bilisummaa barbaanne jedhaniiti didaa jiru. Diddaarra jiru jechuudha. Kanaaf inni kun jala muramuu qaba. Achi ammas seerattiin bultumaa isaaniif seeratti ijaaraman yoo laaltanii qeerroon meeshaa waraanaa kamiyyuu hin baatu jedha. Obbo Taadiyoos Abdiisaa gara keetiin dhufa. Amma haala amma tashoman nu ibsan kanatti qeerroon sadarkaadhaan if guddisaadha wayyoomina agarsiisaadhaati deemaa dhufee kajuu nu ibsanii gara maqaa geeddaratee fincila xumura gabrummaa ja'utti if jijjiiree ol guddatuun isaa kuni maaltu gara fincila xumura gabrummaatti akka guddatu itti isa kakaase qeerroo bilisummaa Oromoodha. Baay'ee gaafii gaariidha kun. Qeerroo bilisummaa Oromoo duraan dursee waan tokkoon kaasuu barbaada. Tole. Mootummaan wayyaanii kun qabeenya Oromoo lafa qotee bulaa Oromoo daggala Oromoo ciranii gurguraa akka jiran akka taasifamees inuma beekna ture. Qeerroo bilisummaa Oromoo yaadattu ta'a 2 years ago eessarraa ka'ee magaala xiqqoo Giincirraa ka'e akkamitti ka'e irratti hojjetameeti. Guyyaa guutuu halkan ijoolleen karaa deemanii akkuma duraan dursinee jenne sana ijaaraa turan Oromiyaa guutuu keessatti. Innaa gaamma sababa sana daggala jalduu maaliif cirtanii gurgurtuu? Daggalli kun Oromoodhaaf barbaachisaadha. Qabeenya uummata Oromootii gurguruu hin dandeessan jedhameetu Giincirraa naa ka'u sana guyyaa 2 keessatti Oromiyaa guutuu keessatti magaalota keessatti fincilli
diddaa gabrummaa ka'eetu wayyaaneen teemboo kaalkuleet gochuudhaaf qeerroo bilisummaa Oromoo hojjeta ture jechuudha. Booda maal ta'e waanni kuni sadarkaan isaa akkuma jedheetti feesiidhaan waan deemuu fi feeziin inni amma deemaa jiru ol guddachuu qaba. Fincila diddaa gabrummaarraa isa kana uummanni Oromoo beekeera. Qeerroon beekteetti baratteerti. Waa'ee seenaa isaanii hin beeku. Kanaafuu maaliif waanni kun guddachuu qaba? Guddinni isaas immoo gara fincila xumura garbummaatti deemamuu qaba jedheetu murteeffame jechuudha. Oromiyaa guututti. Waanni kun by the way namoonni baay'een kan isaaniif hin galle qeerroo bilisummaa Oromoo qofa miti. Waan kana kan roodmaappii isaa mijeessee kan hojjetaa tures ammas kan hojjechaa jiru adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo akka deemte taas qopheessuudhaan kana hoo gootan kana gargaarsa guddaa kennaafi jechuudha. Ijoolleenis kan baratanii qabsoo isa darbeerraa ka'anii abbootiin keenya maal hojjetan nuti immoo maal fooyyeessinee gara uummata Oromootti gara fincila xumura garbummaatti akkamitti deemna kan jedhu hojjetu jechuudha. Waanni kun namoota barataniirraa ka'a. Barsiisota Oromoo, barattoota Oromoo, namoota illee qabeenya qaban maqaan isaanii barbaachisaa natti hin fakkaatu. Namoonni qabeenyi isaanii Oromiyaa keessatti illee dakaa amma gaaraatti guddatanii waan kana irratti hirmaachaa jiru jechuudha. Kanaafuu waanni kun uummanni Oromoo baachuu kan dadhabe kana wayyaanee waggoota 27 akkana kan hin jedhamne duubumatti gad deebiste jechuudha. Oromoo guutuu, Oromiyaa guutuu jechuudha. Waan tokko hin jiru. Karaan hin jiru, elektirikiin hin jiru, waanni baay'een hin jiru jechuudha. Duubatti afaan Oromiyaadha. Oromiyaa regional state waan tokko hin jiru. Waan deemte karaan illee hojjetameera siin jedhu TV isaaniitiin karaa tokko qofa itti agarsiisu garuu odoon uummanni Oromoo mana yaalaan qabu, manni barumsaan hojjetamne waan baay'ee rakkoo keessa jira jechuudha. Kanaan kan ka'edha uummanni Oromoo fincila xumura garbummaa gaggeessuu qaba. Biyya isaatiif dhaabbachuu qaba. Risoorsii isaatiif dhaabbachuu qaba. Lafni isaa oduu gurguramuu taa'ee ilaaluun qabu kan jedhu uummata Oromoo amansiifamee qotee bulaa Oromoo malee kan fincila guddaa xumura garbummaa kan irratti hojjetamee jechuudha. Okay, ifaadha. Wanta soome. Asirratti Taadiyoos waan ciccimaa kaa'eera. Ittuma dabaluufi malee waan addaa qabaadheen miti. Ati jalqaba wanti tokko yoo siin taane ta'e hin didda. In mormita wanta sana. Mormitee gaafa hamma kee bartu kanaa booda kana ofirraa kutuun qaba yoo gaafa jettu mooyyuu xumuratti goota. Qeerroon bilisummaa sanadha kan inni godhe. Dura diddaa finciluudha. Fincilee gaafa sadarkaa uummanni isaa irra jiru baru. Humni isaa fi ijaarsi isaa sadarkaa irra ga'e yoggaa baru. Raasama mootummaa sanaa immoo yoggaa keessa seenee qorata. Ijaarsa mootummaa sana keessa galanii hojjetanii wajjiniin yoggaa madaalanii mootummaan kun umurii dheeraa akka hin qabne irra ga'an. Kanaaf sadarkaa diddaa isa jedhurraa xumura hin ga'a. Kanaa booda Oromiyaa keessaa nuu ba'a isa jedhutti ol guddisanii amma isatti jiru jechuudha. Xumuratti gochuudha. Amma kanaa booda xumuratti gochuudha. Tole bareeda. Waliin amma si gaafachuu barbaadu amma fincila xumura gabrummaa jechaadhaani qeerroon bilisummaa Oromoodhaa guutuu biyyattii keessatti fincila gaggeessaa jira. Fincilli gaggeeffamu kuni bifa akkamiin gaggeeffamaa jira? Afaan nagayaatiin wayitee ammaa garagarii maal dhageenya qeerroon bilisummaa Oromoo tarkaanfii akkasii fudhatee qabeenya akkasii barbadeessee namoota akkasiillee ajjeesee kajuus ni dhageenya. Afaan nagayaatiin qeerroo warraa'isa uummataa mootummaa hamma funyaanitti hidhatee jiru kana warraa'isa uummataa warraa'isa nagayaa sadarkaa isaa eeggate gaggeessaa jira jechaan natti himaa jirtan. Mee kun waliin faalleessu qeerroon ajjeessaa jira, gubaa jira, bifa nagayaatiin deemaa jiraas natti himaa jirtan. Waliin faalleessu mee kana dannuu baase akka gaariitti akka daawwattoonni keenya hubataniif.
Guddaa galatoomi gaaffii gaafatamuu qabuu fi gaaffii deebii argatu na gaafatte. Ijaarsuma isaarraa qabee qeerroon bilisummaa meeshaa waraanaa hin qabatu jedha. Qabeenya hawaasaa kamirrattuu tarkaanfii hin fudhatu jedha. Qeerroo bilisummaa cinaatti kan ijaarame humni ittisa uummataa jira. Tarkaanfota fudhatamanii hunda kan fudhataa jiru humna ittisa uummataati. Qeerroon kana godhe qeerroon nama jeesse qeerroon qabeenya uummataa bakka akkasitti gube konkolaataa akkasitti gube inni jedhu soba. Qeerroon waan akkasii hin dalagu. Inni kuni sadarkaa qeerroon amma uummata Oromoo addunyaa irratti beeksise sana hubannaa uummanni addunyaa sochii qeerroo Oromoo biyya keessaa sochii qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa hubatee sadarkaa guddaarra kaa'ee sana gadi buusuu fi gara biraatti jijjiiruurraa kan hafe qeerroon hundeeffamuma isaarraa qabee meeshaa hin baatu tarkaanfii nama dhuunfaa irrattis ta'e qabeenya hawaasaa irratti hin fudhatu. Ittisa uummataa amma quba qabutti kan addi bilisummaa Oromoo ijaare bakka bakkatti ijaare tarkaanfii fudhachiisutu fudhata malee qeerroon tarkaanfii akkasiin fudhatu. Kanumaan imaanaan dabarfachuu barbaadu. Miidiyaaleenis ta'e namoonni dhuunfaa qeerroon nama jeese qeerroon konkolaataa gube warri jettan adaraan jedha. Biyya nagaa keessa teessanii ijoollee biyya keessaa fincila gaggeessaa jirtu kaayyoo ishee gara biraatti jalaa hin jijjiirinaa. Kaayyoon isaanii sana miti waan ta'eef. Inni sana gaggeessu qaama mataasaa danda'e qaama beekamaatiin kan ijaarame tarkaanfii sana kan fudhatu jira. Yoggaa qeerroon fincila gaggeessu isaan immoo tarkaanfii sana kan fudhatan ijaarsa adda addaati malee qeerroo bilisummaa wajjiniin waliin qabatu. Ijaarsa ittisa uummataa kan jedhamutu ijaaramee jira amman quba qabutti. Qabeenya gubuu kana qabeenya Oromoo by the way akka qeerroo ilaalcha qeerroo bilisummaa Oromootti Oromoon kanaan duras dubbadheeraa isaanis akka jedhanitti Oromoon tokko jedhamee taman. Adda bilisummaa Oromoos gareen jiranis dhaaboliin jiran hundumtuu ilaalcha qeerroo bilisummaa Oromootiin tokkuma. Waliin miidhamne waliin rakkachaa jirra. Qabeenyi keenya kan saamamaa jiru kanuma keenya jedheetu amana qeerroo bilisummaa Oromoo. Oromoon kan addaan facaasanii kuni adda bilisummaa Oromooti kuni kana kan jedhani ilaalcha qeerroo bilisummaa Oromootiin dangaan qabu. Oromoon tokko jedhee amana. Oromoon akka diina isaarratti Oromoon guutuun akka diina isaarratti bobba'uu barbaada qeerroo bilisummaa Oromoo. Qeerroon bilisummaa Oromoo qabeenya Oromoon gubu insaafuun amma danda'ameen namoonni diina wajjiniin dhaabbatanii jiran illee akka baratanii qabsoo kana keessatti makamanii utuba ta'an barbaada qeerroo bilisummaa Oromoo. Kanaafuu qabeenya Oromoo qeerroon hin gubdu. Qabeenya diinaa gubdi. Qabeenya wayyaaneedha barbadeessite yoo ta'e akkuma jaalta shooman jedheetti qeerroon hojii mataasaa danda'e qaba. Qeerroo bilisummaa Oromoo. Inni ajjeesu amma funyaanitti dhufee ajjeesuudhaaf hoo dhufu inni leenjifamee taa'ee Oromoo ittisa biyyaa kan jedhamu kun immoo hojii isaa hojjeta jechuudha. Namoonni waliin faallatu yeroo baay'ee qeerroo bilisummaa Oromoo waraana hin qabu. Waraana kan qabu garuu jira adda bilisummaa Oromoo. Waliin hojjetu eeyyeen akka gaarii dhibbatti waliin hojjetu. Amma funyaanitti hidhatee mootummaa alaatiin kan gaggeeffamaa jiru kuni waan kanaan gadi cabfamee
akka Oromiyaa keessatti akka hin deemne taasisuudhaaf qeerroon mataasaa hojii qaba. Adda bilisummaa Oromoo mataa hojii isaa qaba. Kanaafuu waan kana waliin waan hin beekneef waan keessa hin jirree fi waliin konfiirdi gochaa jiru jechuudha. Kanaafuu akkuma jedhee kanatti qeerroo bilisummaa Oromoo qabeenya Oromoo hin gubu, hin saamu, Oromoo sin ajjeesu. Ilaalcha tokko qabaa Oromoon akka Oromootti Oromiyaa keessatti miidhamee jira jedheetu qeerroo bilisummaa Oromoo amanaa jechuun barbaade. Tole, galatoomne. Qabxiima tokko ibsuma isaan gaafa hagayya 22 bara 2017 torbanuma darbe baasan tokko qabxii shanaffaa irratti kan jirtu tokkon sii dubbisa. Tole. Qabsoon keenya jedha qeerroo bilisummaatu baase weebsaayitii isaanii irra dhaqamee dubbisamuu hin danda'a. Qabsoon keenya qabsoo nagaa waan ta'eef lubbuu namaa fi qabeenya uummata keenyaaf of eeggannoo olaanaa godhaa'edha. Ibsuma isaanii hin gadda baasanidha. Kuni durumaa qabee yogguma ijaaramanii qabee kan jirudha faana jechuu barbaadeen kan nuti dubbisuudha. Tole. Amma gaa waliin amma gara wannaatiin si oofaa waliin si gaafachuu barbaade amma gaa qeerroon bilisummaa Oromoodhaa gaa yeroo dheeraa kanarraa qabee dhaaba adda bilisummaa Oromootiin hundeeffamee seerri heerri tumamee fi caasaa if danda'een guutuu Oromiyaa keessatti hojjechaa jiranii waan jiruudha ibsitanii duba eegaa keessatti caasaa if danda'een heeraa fi seeraan hundeeffamanii hojjechaa jiraatanii. Anaas ta'ee namni biraa gabbahee qeerroo bilisummaa Oromoo anaatu ijaaree anaatu hoogganaa jira. Akkamiin jechuu danda'e? Ibsuudhaatu hin jirre moo sirna dhablummaadhaatu hin jirre moo akkamiin haalli kun taa'amuu danda'ame obbo Tashooma? Guddaa galatoomii ani amman beekutti namni ifa bahee ija jabaatee qeerroo bilisummaa anatu ijaare kan jedhu adda bilisummaa Oromooti ala nama dubbate dhageenye. Namoonni naannoo sana naanna'anii jiru. Hin dubbatanii garuu naannoo sana warri naanna'anii jiru. Garuu qeerroon bilisummaa hunda dhalachuu masaarraa jalqabee jechuudha. Dhalachuu masaarraa jalqabee leenjii kennuutiin, dabballee leenjisuutiin, tarsiimoo baasuutiin, seerattiin bultumaa seera naamusaa waan hundumaa baasuutiin kan cinaa ture kan ammallee wajjiniin jiru dhaaba adda bilisummaa Oromooti. Qeerroon bilisummaa wanta godhu hunda labsiitiin hin godhu. Han ijaaramanii harka lafa jalaatiin, dhoksaatiin. Qeerroo sochiisaa malee ijaan namoota isaa hin argitu. Sochii isaanii duwwaatu argama. Yeroo tokko dubbadheera Abbaay Tsahaayeetu warra seekuriitii warra loltuu itti gaafatamtoota walitti qabeeti gaafate maa inni qeerroo jedhamu kunii jedhee gaafateedha. Hundumtuu waan itti fakkaatu dubbate. Okay, ሌላው ሲቀር እዚህቹ አዲስ አበባ ውስጥ ሬዲዮ ከፍቶ ሲያስተላልፉ እነዚህን እንኳን መያዝ ያቃታችሁ ምን አይነት ስራ ነው የምንሰራ? በአፍሪካ አይደለም በዓለም ደረጃውን የጠበቀ ሴኩሪቲ አለን ብለን ስናምን ጀደለን ዋን ዴብሰን ይወላላል ኦኬ እንደዛ ከሆነ ዩፎ ነው እንበላቸው እንደዚህ ጀደት ወልገይ አሪቲ እንድትነሰ በየደን ሶ ቀሮን ሶቺ ሳተርገማ ማለ ኤኑ ኤሰስ አካ ሶቺ ከነ ገገሱ አካ በረሙ ሲንበርባደም ወሪ ገገሰኒ namoota qeerroo yoggaa jennu ijoollee matti fudhachuu hin qabnu. Isa kana jeneraalii makka namni hubatu barbaada. Qeerroo yoggaa jennu dargaggootuma umurii as dhiyoo qaban duwwaattis fudhachuu hin qabnu. Kan keessatti hirmaatu baay'ee waan ta'uu danda'uuf. Isa kana abalu qaama kana keessa jechuu hin barbaachisu. Kanaaf namni amma yoonaatti as bahee natu ijaare jedhee adda bilisummaa Oromoo irraa ala hin jiru. Yoo jechuu danda'e dhaabni Kongireesii Federaalistii Oromoo liigii dargaggootaa jedhee ifatti ijaaree ture. Liigiin dargaggootaa suni ammam socho'anii amma eessa jiru isa jedhu deebiisaa uummatuma Oromoof dhiisna. Ijoolleen suni ijoollee qulqullummaatiin socho'aa turanidha. Garuu amma eessa jiru maaltu isaanirra gahaa jira? Sochiin suni amma itti fufee jira moo hin jiru isa jedhu uummatuma Oromoof dhiisna. Uummata Oromoo biyya jiruuf. Keessumaati biyya alaa kanaati
hanga yoona gurri koon dhageenye natu gaggeessa kan jedhu garuu of fakkeessuu wayii waan jirtuu fi hoggansi qeerroo biyya jira caasaan qeerroo biyya jira caasaa kana hundammoo ijaaree leenjii kennuutiin tartiimoo baasuutiin kan gaggeessu addi bilisummaa Oromoo faanuma jira. Kanaaf biyya alaa teenyee gaggeessaa of fakkeessuuni ofuma sobuurraa kan hafe gaggeessaan isaas achuma jira wareegama hadhaawaa wajjuma qeerroo caasaa qeerroo wajjiniin hadhaawaa hundumaa wajjin dhadhamaa wajjin unataa jira. Hoggansa keessaa kan du'anii jiru hoggansa keessaa kan miidhamanii jiru eeyyeen jiru achuma waan jiranii fi hadhaa hundumaa waliin dhadhamataa jiru malee biyya alaa keessaa kan nuti gochuu dandeenyu waan lama qofa almee qarra deebiin dubbadha waan lama miidiyaan keenya sagalee ta'ee isaaniif sagalee ta'ee akka addunyaan baru gochuu no more no less kana duwwaa uummanni Oromoo biyya alaa jirru immoo waan dandeenyu maallaqaaf waan dandeenyu beekumsaan gargaaruurraa kan hafe waa'ee gaggeessummaasaa achumatti haadhiisanii fi jaruma bira jiras kanuman jechuu barbaada. Tole Taadiyoos Abdiisaa maal jettan gara keessanii itti fufi? Haa ta'u waanuma xinnoon ani dabala waan kanarratti biyya Oromoonni biyya alaa jiran kun qeerroo jedhu. Akkuma jenne deemti qeerroo garuu isaaniif hin galle natti fakkaata. Akkuma jaaltashooman jedhetti qeerroon naa jedhamu gaa under 25 jedhanii namoonni yaadan jiru miti. Namoonni jaarsoliin illee itti hirmaataa jiru. Hojii isaati. Hojii qeerroon hojjetutu hojjetamaa jira malee namoota baay'ee namoota guguddoo namoota beekumaan illee addunyaa kanarratti beekamanitu qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaataa jira. Biyya alaatti immoo ani akka kootitti engaddalee dubbadheera raadiyoo tokko irratti qeerroo bilisummaa Oromoo maqaadhaaf miti kan hojjetu. Qeerroo bilisummaa Oromoo kan hojjetu uummata Oromoodhaaf. Uummata Oromoo keessaa dhalatee uummata Oromoodhaaf falmataa jira. Qeerroo bilisummaa Oromoo namni abbaan fedhe dinni fedhe balleessuu dhaamsuu hin danda'u. Maaliif uummata Oromoo keessaa waan ba'edha. Biyya alaa teenyee akka barbaannetti maqaa nama balleessuu akka barbaannetti waan fedheyyuu barreessuu dubbisuu dandeenya. Hojiin biyya keessa jiru garuu baay'ee rakkisaadha. Ijoolleen tiraanspoortii dhabanii lukaan deemantu jira. Ijoolleen hidhamanii yeroodhaan torchii godhamantu jira. Qabsoo kanaaf jedhanii. Namoonni as ta'anii barreessan garuu waan hin beekneef ta'a. Information gamtu waan jiruuf ta'a. Odoo beekan, odoo isaaniif gale, qeerroo bilisummaa Oromoo kan hojjetu kun odoo isaaniif gale, kana jedhaniitu ofitti deebi'anii uf gaafatu ture. Kanaafuu dadhabinii nu biras jira jennee tamanna. Akka qeerroo bilisummaa Oromoottis uummata biyya ambaa keessa jiran kana barsiisuudhaanii dadhabinni guddaa jira. Waan kana gara fuulduraatti garuu tokko lama jennee uummanni keenya waa'ee qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti godhaa jiru. Akkamitti risoorsii xinnoodhaan risoorsii xiqqishuudhaan akkamitti amma funyaanitti hidhatee gargaarsa biyyaraa miiliyooniidhaan biiliyooniidhaan argataa jiru kana akkatti Oromiyaa guututti raasaa jiru kuni odoo isaaniif galee kanan dubbatan. Rakkoon nu bira jira. Informationii kennuudhaanii uummata keenya bira gara fuulduraatti sirriitti hojjenna jennee amannaa jechuu kooti. Tole, amma tasawwee gara keetiin dhufooniin amma si gaafachuu barbaadu. Amma fincila 2016 cimaatu gaggeeffamaa ture. Wayita fincilli sun dhumatetti mootummoonni wayyaanee aangawoonni wayyaanee miidiyaaleen isaanii wanti isaan gabaasantu jira. Sunis kan jedhu Oromoon fincila xumura gabrummaa kana mootummaa irratti gaggeesseef mootummaa federaala ol'aanaa keessatti aangoo barbaachaaf gaggeesse. Namoonni biraatis jiru.
fincilli kuni bu'aa siyaasaa garii buufachuudhaaf Oromoon qeeroodhatti fayyadamee yeroo garii oowwisuu yeroo garii wayita bu'aan wahii argameef qabbaneessuun ni jiraataa. Mee kana addaan nu baasa uummanni keenya akka hubatuuf isin gaa qeeroo bilisummaa Oromoodhaa jettanii fincila xumura gabrummaa jettanii gaa fincila xumura gabrummaa gaa mootummaa gabroonfattuu wayyaaneedhaa uummata Oromoo irraa kaasanii uummanni Oromoo mirga isaa akka gonfatu gochuudha gaa maqaan isaanii tilmaamaa bu'aa gaggabaabaa buusuudhaaf akkamiin deemamaa jira. Mee kanas kiliir akka uummataaf ta'u addaan nu baasa. Ayyee achi deebi'een 2014 irraa sii ka'a. 2014 eebila 11 kan fincilli jalqabe. Eebila 11 too fincilliin jalqabiin dura hooggantoonni qeerroo zoonii hundarra jiranii walitti qabamaniiti. I think magaala Jimmaattiidha. Weebsaayitii isaanii irra dhaqanii baak godhanii dhaqanii ilaaluu danda'u. Magaala Jimmaatti walitti qabamanii ibsa ejjennoo baasanii. Fincila golee Oromiyaa guutuutti qabsiifamuuf deemu uummanni keenya nu bira dhaabadhaa jedhanii baasanii gaafa 11 jalqaban. Yeroo sanatti gargaarsi hedduun hin jiru ture biyya kana keessa biyya alaa keessaatiin. Biyyuma keessaatiin namoota muraasatu isaan gargaara ture. Biyya kanaas immoo achuma yoggaan biyya jirullee kan hin beeku namoonni dhuunfaatiinis garee 2-3tiinis ta'anii wanti gargaaranii ture. Isheen sun garuu tarkaanfachiistee deemuu hin dandeenye. Mootummaan daftee to'atte. Isaa booda tumsi qeerroo idil addunyaa asitti dhaabnee hamma dandeenyu maallaqa walitti qabne. Tumsi idil addunyaa yoom dhaabbate? Tumsi qeerroo idil addunyaa Noovembar 19 2014 dhaabbate. Okay. Gaafa sanaa jalqabnee inaugureeshinii uumnee bakka adda addaatti maallaqa walitti qabuuf konsertii adda addaa qopheessinee maallaqa gargaaruu gaafa nuti jalqabnu ammas isa Noovembar 12 jalqabe 2015 akka tasaa jalqabe miti. Ammas deebi'ee ilaaluu danda'a uummanni Oromoo weebsaayitii qeerroo.org QEERROO.org deemaati kaalandarii biratti baak godhaati Noovembar 4 ibsa qeerroon baase ilaalaa. Amma harkatti hin qabanne islaanan dubbisaati jechoota isaa wajjiniin. Golee Oromiyaa guutuu keessatti fincila bilbilee deemuuf jedhu. Fincila bilbilee deemuuf jedhu uummanni keenyi biyya alaas jirtan biyya keessa qalbiin saayikoloojikaali of qopheessitanii akka nu cinaa dhaabbattanii jedha. Jalattis paragraafiin gara biraa jira. Achi deemanii dubbisuu danda'u. Tasa miti kan ta'e. Waamicha biyya alaatiin miti kan ta'e. Achumatti karoorsanii walgayii walitti qabanii kana kaasuu qabna jedhanii guyyaa hin labsani. Guyyaa kana kaasna jedhanii hin labsani siruma. Inni kun mootummaatiin qophaa'ina eeggadhu jechuudha waan ta'eef guyyaa hin labsani. Garuu weebsaayitii isaanii irratti guyyaa akkasii hin jenne malee yeroo gabaabaa keessatti golee Oromiyaa guutuutti fincila bilbiltee deemuuf jettu jedhaniiti kaa'an. Gaafa 12 dhoosanii jechuudha. Inni sun egaa gargaarsi asii waan dhaqaa turee fi fincilli sun hanga har'aatti deemaa jira. Hanga galma isaa gahuutti sin dhaabate. Fincilli guyyaan labsamee hin ta'u siruma. Tasuma hin ta'u. Kana warri biyya alaa jirrus warri biyya keessa jirrus jala murree baruu qabna. Ijoolleen akka gaaga'amtu yoo barbaadame irraa kan hafe. Fincilli labsiitiin hin ta'u. Ani maaloo jedheen akka obbolummaatti yoo hangafoota koo ta'e akka abbaa akka haadhaatti hin kadhadhamayyuu. Sababa isaas achi keessa yeroon ture. Miidhaa achi keessa jiru. Rakkina achi keessa jiru waan hanga xiqqoo tokkollee dhadhamee dhufee fi nan beeka darara achi keessa jiru waan ta'eef ammayyuu imaanaan ani uummata kanaaf gashu please labsii hin labsiinaa fincilli labsiitiin hin godhamu. Hiriira yoo ta'e immoo hiriira bira dabarreerra. Hiriiraan mootummaan sun deebii hin qabu. Akka inni deebii hin laanne waggaa meeqa irratti yaalameera. Kanaaf qaamni hiriira gaafatummoo xalaatiin beeksisuu qaba. Biyya alaatii namni hiriira beeksisee baasuu hin danda'u. Biyya keessaa immoo qeerroon bilisummaa mootummaa biratti galmaa'ee hin jiru. Xalaatiin hiriira hin gaafatu. Kanaaf fincila immoo guyyaasaa akkas jedhanii nu eeggadhaan jedhan. Waan ta'een sitti hima. 2016
August 6 wanta ta'e wanti itti qophaa'amaa ture gaaf tokko kan seenaan gadi baasu eenyuun maqaa dha'uuf miti eenyuun maqaa balleessuuf miti kan hin dubbatu gaaf tokko kan seenaan gadi baasu kan itti qophaa'amu ture yookiin August 6 yookiin torbansaatti August 13tti hojii gadi fageenyatu hojjetamaa ture. Wanti kun miliqee bahuutiin hiriira mormii jedhamee labsame. Mootummaan waraana ishee tokko kaampiitti otoo hin hambisiin yeroo dheeraa kennamee fi itti qophooftee dhimma nageenyaa ishee hunda bobbaastee alaabaa adda bilisummaa Oromoo ishee xixinnoo duuppilikeet goote hiriira sana keessatti hirmaachiste. Ijoollee qaqqaalii baay'ee qabne. Caasaan qeerroo bakka tokko tokkotti rukutame. Isa sana deebisanii ijaaruun diinagdeetiinis humnaatiinis yerootiinis gaaga'ama guddaa fide. Inni sun amma deebi'ee ijaaramee ititee bakka isaatti deebi'ee fincilli hundumtuu bakkatti akka ka'u leenjiin kennamee gaafa dhumu ammas labsiitiin wanti ta'uuf jedhe tokko dhufe. Waan isaan ibsa baasan ilaalaa. Gaafa 21 walitti qabamanii emergency meeting godhanii gaafa 22 waan isaan baasan ilaalaa ammas. Edda darbee boodammoo fincilli durumaa irratti qophaa'ameera irratti hojjetameera uummanni Oromoo quba qaba. Guyyaa garuu hin murteessu qeerroon gaaga'ama jira. Mee har'a maaltu godhamaa jira mee edda fincilli sun dhume guyyaa 5 jedhanii labsan asiiti. Maaf guyyaa 3tti dhume. Qeerroon guyyaa hin labsu waan karoorfate hin godha. Yoo dhiibbaan uummata isaa irratti hammaatee dhufe diinni qophiinsaa yoo cime duubatti deebi'ee immoo tarsiimoo gara biraa baasa. Guyyaa 5 jedhamee guyyaa 3tti dhume. Durumaa maaliif kana labsuun nu barbaachise? Maqaa barbaanna moo qabsoo barbaanna? Yooma biyya keessaallee ergaan nu dhufe ergaa sana nuti akka nama barateetti akka nama biyya nagaa keessa jiraatee warra mootummaa jalaa warra mootummaa nama nyaataa jala taa'ee hojii hojjetu maal gochii kana dubbachuun nu barbaachise. Iyyaannu nuti ijoollee sanaaf iyyaannu. Inni gara biraa mootummaa wayyaanee keessatti Oromoon akka aangoo argatuuf hin hundoofne qeerroon. Qeerroon kan inni hundaa'e abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneessuufidha. Otoo Jaal Daawud Ibsaatiin fuudhanii federaala keessatti bakka kennanii fi qeerroon qabsoosaa hin dhiisu. Qeerroon uummata Oromoo bilisoomsuu Oromiyaa walaboomsuu isa jedhuuni hundaa'ee taa'e waan ta'eedhaa fi federaala keessatti bakka laatan maal isoo meeqa jijjiiraa turanii? Abbaa Duulaarraa Muktaaritti jijjiiranii Muktaariin jedhee hin dadhabee Lammaa Magarsaa afaan mi'aayee gaafa inni jedhu lakkii nuti haasaa keessa mi'aawoo otoo hin taane jijjiirama bu'uuraatti barbaannaa jedhanii otoo inni himimmaan buusee uummata walitti qabee himimmaan cobsu fincilli irratti ka'e. Kan isaan barbaadani Oromiyaa walaboomte Oromoo bilisoome waan ta'eef federaala keessaa bakka barbaachaaf miti. Tole bareeda. Tole Taadiyoos Abdiisaa maal jettan asirratti dabalannaa qabdanii fi akkasuma qeerroon bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa walaboomsuu isa jedhuuni hundaa'ee taa'e waan ta'eedhaa fi federaala keessatti bakka laatan maal isoo meeqa jijjiiraa turanii? Abbaa Duulaarraa Muktaaritti jijjiiranii Muktaariin jedhee hin dadhabee Lammaa Magarsaa afaan mi'aayee gaafa inni jedhu lakkii nuti haasaa keessa mi'aawoo otoo hin taane jijjiirama bu'uuraatti barbaannaa jedhanii otoo inni himimmaan buusee uummata walitti qabee himimmaan cobsu fincilli irratti ka'e. Kan isaan barbaadani Oromiyaa walaboomte Oromoo bilisoome waan ta'eef federaala keessaa bakka barbaachaaf miti. Labsiin gabaa lagannaa kun akkamiin eegalame akkamiin deemaa jira akkamiin itti fufaa jira isa joo kana wal duraa duubaan fudhadhu naatti fufu. Haa ta'u galatooma. Duraan dursee Jaal Tashoomaa waan tokko tuqee ture waa'ee amma wayyaaneen uummata ijoo afaan mimmi'aan kana qabattee uummata Oromoo amansiisuudhaaf kan hojjetaa jirtu kana xinnoo ibsuun barbaada. Kanaan dura bulchiisni Oromiyaa kan
kan ture Nafsee Saamaaru Alamaayyoo Atoomsaa hin hojjeta jedhaniitu fidanii booda garuu waan hin taane keessa galamee innis itti garagalee gara biraatiin hojii iccimoo hojjetaa akka ture seenaan tokko tokkoon dubbata. Haa ta'u malee wayyaaneen amma dandeesseenii uummata Oromoo irraa kan ba'anii namoota bibbittee gara fuulduraatti fiddee uummata Oromoo amansiisuudhaaf ijoollee amma fincila xumura garbummaa kan gaggeessaa jiran kana amansiisuudhaaf waan baay'eetu taasifamaa jira. Lammaa Magarsaa waan tokko kan hojjete tokkoon sinitti tiriikii diraamaatik viidiyoo tokko qopheessanii turanii deddeemaa uummata Oromoo amansiisi jedhaniitu Oromiyaa guutuu magaala tokko keessan deema ture. Viidiyoo ijoolleen fincila diddaa gabrummaa gaggeessan sana fuudhanii mummuranii TV Oromoo isaanitti dhiyeessaa turan. Diraamaa isaanii ilaalaa. Waan kan nuti hin beekne ture. Lammaanii lakki ngubina maaliin godhina waan kun kan deemamu sirrii miti. Garuu ijoolleen innaa inni dubbatu achuma keessa turu. Waan inni dubbatu viidiyoodhaan waraabaniitu nu qaqqaba ture. Waan inni sharriin hojjetaa turanii mootummaa keessallee informeeshinii tokkodhaan nu qaqqaba. Qeerroon bilisummaa Oromoo sin beeka ture. Waan amma qeerroo bilisummaa Oromoo gabaala gannaa jette kan dhugaa dubbachuudhaafi akka jaalta shooman jedhetti gabaala gannaa har'aa kaasnee amma torbanitti itti fufaa jedhameetu waan darbe tokkollee hin jiru. Qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaan kennitus kan hojjetu yoo ta'ee fi yoo mijaa'e bakka mijaa'etti hojjetanii agarsiisuudha. Wayyaanee qophaa'ee har'aa kaafnee guyyaa 5 fi gabaala gannaa goona mana hambaan hojii sin deemnu jedhameetu akka wayyaaneen qophoofteetu uummata Oromoo irratti badii guddaa qaqqabsiistu uummanni Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo sin barbaada. Nuti kan qeerroo bilisummaa Oromoo kan hojjetu gaafa affin ta'etu wayyaanee baakboon akka cabu gochuudhaafi qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa murteettiin gootu affinii ta'aa jechuudha. Waanni kun akkuma jaalta shooman jedhetti amma uummanni Oromoo bilisa isaa argatu itti fufaa. Qabsoon inni amma deemamaa jiru fincilli xumura garbummaa kuni gabaala gannaanis miti amma ta'eeni iddoo affinii ta'etti waraana keessattis gabaa keessattis magaala keessattis inuma taasifamaa waan kun hin dhaabbatu jechuun barbaadu. Tole galatoomne. Waa tokkotti si da'uu yeroo qeerroon bilisummaa haala akkuma Taadiyoos jedhe haala yeroo fi bakka laallateetti wanta hojjetu hojjeta. Uummata keessatti immoo yeroo hundadha hojjeta. Full time hojjetu by the way. Full time. Part time miti. Full time hojjetu. Kanaadhaa fi guyyaa hin labsamu siruma hin labsamu. Mee waa tokkoon sii tuqa. Gaafa guyyaa sadaffaa dhaabate jedhamee wanta Facebook irra deddeebi'aa ture tokko. Har'aa jalqabee namni fincila akkasitti gaggeesse kaayyoo kanarraa kan maqe ta'uusaa jedhamee wanti maxxansame tokko jira. Fincila dhaabaan jedhamu. Bulee garuu fincilichitti fufe. Asii akka hin taane mirkaneesse. Gaafa guyyaa sadaffaa qeerroon iddoo hojjetutti hojjete. Iddoo itti cimanitti immoo wayyaaneen iddoo itti cimtetti haala fokkisaa keessa yoggaa galuuf jedhamu immoo dhaabdi. Iddoo haalli itti mijate immoo itti fufu. Gaafa guyyaa sadaffaa dhaabatenne hin dhaabanne. Gaafa guyyaa arfaffaa sana najjoo suuqiin banaa ture. Gabaanii shawaa lixaa keessa iddoo tokko dhaabatee ture. Ambooti kaleessa barattoonni ganna baratanii nyaata dhiyeeffatanii akka dhiyeeffatanitti otoo qubaaniin tuqiin dhiisanii bahanii. Inni fincila miti diddaa miti hanga har'aa kan suuqii isaanii hin banne maaltu immoo irra gahaa jirame. Eenyutu faasiniin jedhe eenyu banaa jennaan immoo bantoodhamanii nama meeqa manadhaatti guuramaa jira. Isa har'aa kana nama meeqa? Isa har'aa kana namoota immoo tokko isaaniitti abbootii qabeenyaatti birrii meeqa adabaa jirti. Amma sammaa mataasaa fincila gara biraa ibsa isaanii isa
kaleessa ba'e haa ilaalan ammas uummanni keenyi ibsa qeerroon kaleessa baate Oromo, beekanii haa Kero, ilaalan. Kero, stand up. Please raise up, Kero. Perform your responsibility. You are right hand of Oromo struggle. You can change the current issue. Naftanya is falling down. Oromia is calling you. So stand up, Kero. Stand up. Kay Kero. Bobaadina jala bobbaaf galti isaanii firiin isaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii bobaadina jala bobbaaf galti isaanii firiin isaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii isin cinaa jirra qeerroo isin cinaa jirra qeerroo abdii sabaa kay qeerroo hidhaa fi ajjecha waan abdiin kutachiifne hirigaan ONN Ormian Network. ONN Ormian Network. ONN Tugas Benerusma. ONN